Wajjirri poolisii magaalaa Finfinnee yeroo ayyaana irreechaa hora Finfinnee kabajamutti dhiphinni tiraafikaa akka hin mudanneef daandiiwwan murtaa'an konkolaattotaaf akka cufaman beeksisuudhaan ayyaanni kun karaa nagayaatiin akka kabajamuuf humni nageenya magaalaa Finfinnee bifa qindoomina qabuun irratti hojjechaa jiraachuu beeksise. Piroojeektiin marsaa jalqabaa oomisha gaazii uumamaa naannoo Somaalee Ogaadenitti argamu guyyaa irraa eebbifamee jira. Naannoo Sidaamatti namoonni dubartoota irraa kofoo baasuuf yaaluun miidhaa saalaa geessisuun to'annoo jala oolan himamee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa kunneen hangafoota oduu teenyaa irraati. Guyyaan har'aa onkololeessa 2 bara 2025 bal'ina oduu teenyaa akka itti aanutti isin bira dhaqqabsiifna. Chaanaaliin lammii miidiyaa namoota hedduu bira akka dhaqqabuu fi hiriyoota keessan bira akka ga'uuf laayikii fi sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jecha bal'inni oduu teenyaa har'aa akka itti aanutti dhiyaata. Ayyaanni irreechaa hora Finfinnee kan namoonni baay'een irratti hirmaatan abbaa gadaa, haadha siinqee, qeeroo fi qarreen akkasumas keessummoonni biyyoota adda addaatirraa dhufan kan irratti hirmaatan hoggaa ta'u ayyaanni irreechaa bara 2025 yookaan bara 2018 kun gaafa fulbaana 24-25 duraa duubaan hora Finfinneetii fi hora Harsadiitti ni kabajama. Haaluma kanaan poolisiin magaalaa Finfinnee kabaja ayyaana kanaa ilaalchisee ibsa onkololeessa 2 bara 2025 kamisaarraa baaseen hirmaattonni ayyaana yeroo bakkeewwan adda addaatii magaalaa Finfinnee seenan sakatta'insi waan jiruuf nageenya ayyaana irreechaatiif qaamni ayyaana irreecha irratti hirmaatu qabu dammaqinaan tumsa taasisuun nageenyaa fi miidhagina ayyaana kanaatiif akka waliin dhaabbatan dhaamsa dabarseeti jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee hawaasni kanaan dura ayyaana amantaa fi biyyoolessaa karaa nagaan kabajamuu fi humnoota nageenyaa waliin ta'uun hojii guddaa hojjechaa turuu isaa yaadachiisuudhaan ayyaanni irreechaa hora Finfinnee bara kanaa karaa nagayaatiin akka kabajamuuf humnoonni nageenyaa ayyaanichaa fi jiraattota magaalattii waliin tumsa akka taasisu yaamicha dhiyeesseeti jira. Kanaaf hanga ayyaanni irreechaa hora Finfinnee kabajamee xumuramutti daandiiwwan Meeksikoo Addabaabaayidha. Meeksikoo irraa daandiiwwan Loosafarii irraa gara Addabaabaayii Masqalii Oolompiyaa akkasumas daandiin Qeeraa hanga Meeksikoo Bulgaariyaadha. Daandii Maarkaatoo irraa gara Abunaa Takla Hayimaanoot Tuqur Ambassaa Abunaa Takla Hayimaanoot irraa daandii Addabaabaayii Qulqulleettii Uraayil irraa gara Addabaabaayii Masqalaa Addabaabaayii Qulqulleettii Uraayil irraa konkolaattonni Boolee irraa gara Addabaabaayii Masqalaa Addabaabaayii akkasumas Oolompiyaa oliif gad akkasumallee bitaa fi mirgaan dhufaniif daandiiwwan Masqal Filoorii irraa gara Oolompiyaa geessu Addabaabaayii Gaazeeboo daandii Sinima Agoonaa irraa gara Addabaabaayii Masqalaa geessu Addabaabaayii Xilaawun kutaa 4ffaa akkasumas Ifaa Lagahaar irraa hanga Addabaabaayii Masqalii Ifaa Lagahaar irraa qaxxaamura teelee gara istaadiyeemii akkasumallee konkolaattonni hoteela Raas irraa gara istaadiyeemii dhufaniif hoteela Raas Harraambee Laayitii yookaan Ambaasaadar Sinimaa irraa hanga Masqal Sukweeritti Harraambee Laayitii gabaa Harawaa irraa gara Addabaabaayii Masqalitti masaraa biyyoolessaa irraa hanga Addabaabaayii Masqalaa masaraa biyyoolessaatti dhiyoo jiranii fi Kaasanchiis Sheel irraa gara Baambis naannoo Kaasanchiis Sheelii fi daandiiwwan hoteelaa Juppiitara irraa gara Yekkaatti naannoo gamoo Baambis Saalkootii fi daandiiwwan kanneen gaafa adoolessa 23 bara 2018 galgala sa'aatii 6 eegalee hanga xumura sagantichaatti konkolaattotaaf akka cufaa ta'u beeksifameeti jira. Ayyaana kana kabajuuf naannolee magaalaa Shaggar naannawaa Finfinneetii fi naannoo adda addaatii namoonni jala bultii irraa kaasee gara magaalaa keenyaatti waan seenaniif hawaasni hundi kabaja malu agarsiisuudhaan keessummeessuun kabaja agarsiisuu akka qabu poolisiin magaalaa Finfinneedhaa guyyaarraa ibsa baaseen yaadachiiseeti. Piroojeektiin marsaa jalqabaa oomisha gaazii uumamaa naannoo Somaalee Ogaadenitti argamu guyyaa irraa eebbifameeti jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed naannoo Somaalee Khaalubitti piroojeektii marsaa jalqabaa gaazii uumamaa waggaatti liitira miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 oomishuu danda'u guyyaa irraa onkololeessa 2 bara 2025tti eebbisiiseeti jira. Piroojeektiin kun marsaa lammeessaadhaan waggaatti liitira biiliyoona 1.3 oomishuu akka dandeessu jalqabsiisu Dr. Abiy Ahmed eebba piroojeektii kanarratti ibseeti jira. Oomisha gaazii uumamaa cinaatti damee madda anniisaanis humna anniisaa meegaawaayitii 1000 akka maddisiisuu qabaachuun gahee olaanaa kan taphatu ta'uu ibsuudhaan hundaa'uudhaan immoo piroojeektiin oomisha gaazii qofaa miti galtee xaa'oo oomishuuf murteessaa ta'e dhiyeessuun tattaaffii wabii nyaataa mirkaneessuuf taasisaa jirru akka utubaatti tajaajiluuf akka oolu muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed eebba piroojeektii kanarratti argamuudhaan himeeti jira. Kanaanis Itoophiyaan guddina diinagdee amansiisaa ta'e gama hundaanuu galmeessaa jiraachuulleen ibsameeti jira.
Guyyaa irraa onkololeessa lama bara 2025 naannoo Sidaamaa magaalaa Wandoo Gannatitti dubartoonni surree akka hin uffanne manguddoota biyyaatiin dhoorkame jechuun dargaggoonni fi daa'imman dubartoota irraa surree baasuuf meeshaa qara qabuun kutuuf yeroo yaalan viidiyoon agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan naannawaa jira. Kanaanis namoonni yakka kanaan shakkaman 6 to'annaa jala ooluu poolisiin magaalaa Wandoo Gannati himeeti jira. Taatee kana hordofuun ibsa bulchiinsi magaalaa Wandoo Gannati baaseen qaamni jijjiirama hin barbaanne hojjettoota hojii humnaa irratti bobba'an fayyadamuun fulbaana 30 bara 2025 jeequmsa uumuuf karoorsan eeruudhaan mirga dubartoonni uffata barbaadan uffatanii socho'uu qaban sarbuuf yaalan jechuudhaan ibse. Tumsa mootummaa fi hawaasa magaalaa Tumsa mootummaa fi hawaasa nagaa jaalataniitiin yaaliin kun osoo hin milkaa'in hafuun bulchiinsi magaalachi ibsuudhaan shakkamtoota kanneen to'annoo seeraa jala oolchuun sakattaa jiraachuu beeksise. Hawaasni naannichaatii fi magaalichaa hundinuu gochicha akka balaaleffatan kan kaase bulchiinsichi magaalaan amma gara nagaatti deebi'aa jiraachuu bulchiinsi magaalaa Wandoo Gannati ibseeti jira. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun galgala kanatti qabannee dhiyaanne kanan gammatti hordofaa turtanii waan waliin taataniif galatoomaa isiniin jecha turtii gaarii qabaadhaa.